Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin anabdii fiixeeti. Lixa Oromiyaa daangaa Wallagga Bahaaf Wallaggaa Lixaa naannoo Laga Dhidheessaatti tarkaanfii haleellaa loltoota mootummaa wayyaanee irratti fudhatameen loltoonni 4 ajjeefamuun himame. Lakkoofsi loltoota wayyaanee keessaa bahuudhaan qabsoo sabaatti makamaa jiranis guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa jiraachuun himamaatti jira. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Jiraataan lixa Oromiyaa magaalaa Gimbii irraa dubbisne akka jiranitti erga labsii yeroo muddamaa mootummaa wayyaanee baasuudhaan hojiitti seenameedhaan asitti ilmaan Oromoo kutaalee garagaraa keessa jiraatan irratti sarbaminsi mirga namoomaa guddaan dhaqqabaatti akka jiru dubbatanii. Gochaan garaa jabeenyummaa mootummaa abbaa irree kanaan qeerroo ka'umsa sochii warraaqsa saba Oromoo ta'an irratti gaggeeffamaa jiru immoo erga labsiin kun bahe caalaattiyyuu akka ajjeefamanii hidhamanii fi manneen jireenyaa isaanii gadi lakkisuudhaan jireenya baqaadhaaf saaxilamaniif sababa guddaa akka ta'ee jirus odeeffannoon Oromiyaarraa arganne ni mul'isu. Erga gaaffiin saba Oromoo karaa nagaan gaafachaatti jiran deebiin isaa rasaasa ta'een asitti sabni Oromoos kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti waan qabuun diina ofirraa deebisuu eegalee jira. Odeeffannoon jiraataa magaalaa Gimbiirraa arganne haleellaan ajjeechaa kun eenyuun akka raawwatame ifatti beekamuu baatus humnoonni waraana wayyaanee 4 naannoo Laga Dhidheessaatti ajjeefamuu isaanii dubbatu. Guyyaa makaleessaa sana sa'aatii 10 irratti jechuudha naannoo bishaan Dhidheessaa jedhamu lixa Wallaggaa gidduu jiru kana irratti humnoota jara kanaan balaaleffatanii tarkaanfiin kun irratti fudhatame du'uun jara kanaa muqqabaramaatti ragaamaan kan jirudha jechuudha. Battala yeroo sanatti nami 2 du'anii turanii isa booda garuu nami 2 kan itti dabalamanidha wanti kun ifa ta'e. Namni kun dabaluun akka himanitti loltoonni wayyaanee warreen da'oo ta'uufiidhaan umurii bulchiinsa mootummaa kufee eegaatti jiranis diigamaatti jiru. Kun immoo waan ilmaan Oromoo osoo itti aggaamanii wareegaman bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu keessattis shoora olaanaa qabas jedhaniiru. Warri fincilanii meeshaa mootummaa baatanii jiranis kan keessaa ba'aa jiran yoo ammoo gatiisaa wal-dhabdeen gidduu isaanii kan jirudha kan hubatamaa jiru. Lammatammoo uummati didaa jira. Bittaa humnaati waan ta'eef bittaa meeshaati waan ta'eef akka kana uummati didee ammayyuu taanaan sagalee isaa calliseeruma isaan ilaalaa kan jirudha naannoo wanti kun hubatamaa jiru. Amma isaanaan warri hidhannaa qabatanii jiranii daandii ittiin miliqanii bosona dhalanii ummata isaa goranii jara kana ofirraa kaasuudhaaf irratti qabsaa'an irra jiru baay'een ammayyuu kan itti qophaa'aa jiran baay'inaan jirudha. Torbeema kana keessa magaalaa Gimbii loltoota wayyaanee buufatanii jiran keessaa ilmaan Oromoo 40 meeshaa guutuu waliin miliquu isaanis isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeree ganda Hiddii keessatti guyyaa kaleessaa dargaggooti Oromoo 2 ajjeefamanii sirna awwaalcha dargaggoota kanaa har'a raawwate irrattis namoota baay'eetu hidhattootaan reebamee jedhu jiraattonni. Godina Arsii aanaa Leemuuf Bilbiloo fi aanaa Shirkaa dabalatee magaalaa Saddiiqaa keessattis hidhaa fi ukkaamsaan itti fufee jira jedhu jiraattonni. Usmaan Ukkumee gabaasa qaba. Jiraataan aanaa Ejeree akka himanitti guyyaa kaleessaa ganda Hiddii jedhamutti dargaggoonni 2 raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu dubbatan. Dargaggoonni kun Hirphaa Diriirsaa fi Masqaluu Haayiluu yoo ta'an raayyaan ittisa biyyaa mana isaan keessa jiraatan itti marsuun tarkaanfii ajjeechaa kana kan irratti raawwatan. Nama 2 maqaan inni tokkichi Hirphaa Diriirsaa inni tokko immoo Masqaluu Haayiluu jedhama. Shawaa Lixaa aanaa Ejeree ganda Hiddii jedhamtu keessatti achitti ajjeefaman ijoollee 2 kaleessa sa'aatii 3 kaleessa hajjala eeggatanii eeggataniitti ijoolleen kun. Gara jabeeyyiin raayyaan ittisa biyyaa kun haala nama gaddisiisuun dargaggoota abdii biyyattii ta'an kana erga ajjeesanii booda maqaa hin jirreetti moggaasanii jiru jedhan. Akkasumas akka jiraattonni dargaggoota isaanii kana hin awwaalanne loltoonni kun danqaa itti ta'ullee dubbatan. Kaleessa akka hin awwaalle dhoowwaniiti reeffa tokkodha lubbuun keessaa hin baane odoo lubbuudhaan iyyaa jiruuti yookaan keessaa fitaa odoo jechaa jiruuti isaan kaasuu dhiisanii achumatti uummata irratti waamanii uummata dabaddabaati reebaa deebisanii walgahii taa'atii shiftaa qabnee kunoo shiftaa qabnee ajjeefnee dhadhanii uummata walitti qabaa turanii kun kaleessa awwaalli isaanii har'a natti fakkaate. Loltoonni kun haala gaddisiisaa ta'een tarkaanfii ajjeechaa kana erga raawwatanii booda jiraattonni hundi garaan isaanii hammaatee jira.
Kana malees sirna awwaalchaa guyyaa har'aa raawwatame irrattis jiraattonni loltoota kanaan reebamuu namni kun akkasitti ibsan. Jiraattonni uummanni walitti qabaniiti kan isaan sodaachisuudhaan kunoo qabnee ajjeefne irraa kun warra shiftoota jedhaniiti kana keessatti amma uummata fireebuudhaan humna dabalatanii humna waraanaa dabalatanii achitti sodaachisuudhaan uummanni maal jedha uummanni waan jedhu maal tira ijoolleen kun obboleessi isaatu baqateeti awwaalarra noollee gara biraa wal godhachuutti mucaa dhiyeetu. Itti dabaluun akka isaan himanitti hoomaan waraana biyyattii guutummaa aanaa Ejereetti bobbaafaman kun wayita ammaa jiraattota bahaa gala dhorgaa jira. Kanaan alatti ammoo ukkaamsaa fi hidhaan haala adda ta'een uummata mudataa jiraachuu himan. Naannoo sana gaama uummanni sochuu karaa gabba'u dhabaa jira mana irratti akka gadi hin baane eegaa jiru. Naannuma keessa illee ittisanii ijoolleen akka isa sochoone garaagaratti yoo sochoosan ijoollee qabanii gareedhaatti geessudha. Ijoolleen immoo harkan kennu gaafa jedhan kun ammoo ijoolleen kun ijoollee gara poolisii lamaa buruqsanii ijoollee lama poolisii lama harka cabsan uleen waan harkan kennu dhuganii kan isaan ofirratti dabadabaa turani kanatti tarkaanfii ajjechaa irratti fudhatan isaanii baay'ee rakkisaadha baay'ee ulfaata. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii aanaa Leemmuuf Bilbiloo ganda Laaganaa Kullaa Jabbii jedhamu keessaa namoonni 9 loltoota agaaziitiin ukkaanfamuu isaanii jiraattonni dubbatan. Ganda Saamiraa Kolbaa jedhamu keessattis namoonni 30 yoo hidhaman loltoonni agaazii ammas namoota nagaa qabanii hidhuuf barbaadaa akka jiran simamee jira. Oduma wal qabateen achuma godina Arsii aanaa Shirkaa keessatti miidhaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru ammas itti fufee jira. Akka jiraattonni himanitti keessumattuu erga mormiin jabaan achitti geggeeffame kaasee namoota hidhuu fi ukkaamsuun kan duraa caalaa jabaatee jira. Magaalaa Saddiiqaa keessattis rakkoon kun itti fufee jira jedhan. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru akka odeeffannoon hin baaneef jecha neetworkii balleessuudhaan miidhaa gara jabeennaa jiraattota irratti raawwataa jira. Sirni bulchiinsa hammeenyaa kun turtii aangoo isaa dheereffachuuf jecha asiif achi wixxisaa akka jirullee jiraattonni dubbatan. Haa ta'u malee kufaatii irraa ka isa oolchuu akka hin taane himanii sirna kanaa hundeedhaan qaarisuuf mormiin jabaan geggeeffamuu qaba jedhan. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat magaalaa Doonii keessattis namni tokko loltoota agaaziitiin ajjeefamuun himame. Ammas Usmaan Hukkumeetu dabalata qaba. Ajjechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru yeroo gara yerootti itti fufee jira. Loltoonni agaazii namoota nagaa rasaasaan rukutanii ajjeesuun hanqatee haala nama gaddisiisuun uleedhaan reebanii ajjeesaa jiran. Gochaan suukaneessaa kun kan itti raawwatame godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaat magaalaa Dooniitti akka ta'e jiraattonni dubbatan. Dargaggoo Abbittii Dachaasaa dilbata darbee kana gara jabeeyyii loltootaan reebamee ajjeefamuu kan himan jiraataa aanaa Boosaat. Akka namni kun jedhanitti loltoonni agaazii dirqaman jiraattota magaalaa Doonii walitti qabanii walgahii geggeessaa osoo jiranii dargaggoon kun baadiyyaarraa gara magaalaa dhufee ture. Haa ta'u malee ka isa mudatee reebicha gaddisiisaa loltoota kanaa yoo ta'u reebicha irraa dandamachuu dadhabuun lubbuun darbee jira jedhan. Dilbata dabre magaalaa Doonii aanaa Boosat irratti magaalaa Doonii irratti nama Abbittii Dachaasaa Buttaa jedhamu shimalaan dabaddabaree ajjeesanii loltoota federaalaati walgahii guddaa ba'a jedhanii uummata mana barumsaa keessatti baasaa jiran. Ajajaan isaanii walgahii guddaa irra jira. Raayitiin katamaa keessa deemee immoo mucaa kana namuma itti dhufan dabaddabaa jiran akka carraatti dhufanii shimalaan kalee kana dhaanii ajjeesan jechuudha. Yoo uummanni walgahii irra gara biraatiin magaalota keessatti uleen dabaddabanii deemu. Dargaggoon hegeree biyyattii ture kun yakka tokko malee haala nama gaddisiisuun reebamee erga ajjeefamee booda namoonni 200 ol ta'anis hidhamanii jiru jedhan. Namoonni fedhiidhaan ba'an jiran walgahii fedhii waan hin qabnee fi humnaan baasaa jiranii. Dargaggoon kun immoo karaa baadiyyaa ture magaalaa keessa seenaa gara magaalaatti mahaalitti itti dhufani. Walgahii guddaa uummanni ta'aa jira. Isa itti dhufnaanuma waan biraan taane rukutanii ajjeesanii. Isaan kun waan balleessine nama sirriitti nama gaarii. Isaan irra dabree immoo uummata yoo xiqqaate gara nama 200 kan hidhamee jiru. Magaalaa Doonii gubbaarratti yeroo ammaa namoota 200 keessaa halkan edaa konkolaataa lamaan fudhatanii deemanii halkan sa'a 7tti sanirraa kanaaf isaan tana buuteen isaanii hin beekamu. Bakki beekamu boosan geeffame hin beekamu halkan wal qixxeedha kan fudhatanii deemanii namoota gara 200 magaalaa Doonii irratti hidhame konkolaataa lamaan haga barbaadan fe'anii oofanii jedhanii garri isaan kun hin beekamu jechuudha gaamma. Tarkaanfii ajjechaa kanaan alattis namoonni biroo haala wal fakkaatuun reebamanii garmalee miidhamuu isaanii namni kun himan. Achuma aanaa Boosaat ganda Collee Qilxuu jedhamutti ammoo dargaggoonni hedduun ukkaanfamanii achi buuteen isaanii wallaalamee jira. Magaalaa Boofaa jedhamuttis hoomaa waraana biyyattii dirqamaan akka namoonni walga'iitti hirmaatanii mootummicha faarsan dirqisiisaa jiru jedhan. Wayita ammaa kana loltoonni kun yakka ofii isaaniitti dalagan jiraattota irratti erkisaa jiru kan jedhan namni kun kanaaf haalli jiru dararaa guddaadha.
aanaa Boosattee ganda Callee Qilxuu jedhamtu irratti immoo dargaggoota 8 halkan kaleechaa fudhatanii jiran halkan walakkaatti nammanii bakka isaan rafanitti qabanii deemanii tana buuteen hin beekamu. Haaluma saniin ganda Bufaa jedhamtu irratti immoo nama humnaan jechuudha walgahii guddaa ba'a jedhanii uummata dabaddafanii reebanii akka barbaadan dhaananii magaalaa Bufaa irratti uummata guddaa egaa baasanii booda mootummaa dhiifama gaafadhaadha gocha waajjira gubatee loltoota isaanii kan dhumanii daandii cufameef dogoggorree balleessan keenyadhaa ta'u mootummaa dhiifama gaafadhaadhaanii viidiyoodhaan waraabaa jiranii uummanni magaalaa Bufaa tokkitti mana jiru yeroo ammaatitti jechuudha badee bosonatti baqatee jira. Suurri sabasabachuu hin dandeenye dirree waraanaa fakkaatti aanan Boosatti walumaa galatti rakkoo kana hin jedhamne keessa jirti jechuudha obboosuma. Akka namni kun jedhanitti yeroon ammaa kun waqtii qotee bultoonni oomisha isaanii walitti qabatan ture. Haa ta'u malee mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru labsii yeroo muddamaa labsachuun jiraattota bahaa gala dhoorgaa jira. Sababa kanaaf qotee bultoonni hundi oomisha isaanii walitti qabachuu dadhabanii jiru jedhan. Waliigalatti aanaan isaanii guutumatti raayyaa ittisa biyyaatiin dhuunfatamtee jiraachuullee namni kun himan. Haalli waliigala jiru aanaa Boosaatti irratti baay'ee garuu Oromiyaa guutuu rakkoorra akka jirtu beekna keenya adda ta'e wanni adda isa godhu yoo jiraate lola fulbaana 25-26 uummata magaalaa Bufaatii fi uummata magaalaa Doonii lamaa walii tumsanii loltoota mootummaa kanaati walitti bu'aa fulbaana 25-26 lola tureen loltoonni isaanii baay'eetu wareegaman. Kanaaf wanni isaan magaalaa Bufaaf Doonii gubbaarratti xiyyeeffatanii jarmalee miidhaa jiraniif jechuudha. Magaalaa Awwadaatti loltoonni agaazii ijoollee keessan dhiheessaa jechuun jiraattota hiraarsaa jiraachuun himame bal'ina oduu kanaatiif Ismaan Ukkume. Magaalaa Awwadaatti rakkooleen uummata mudataa jiru haalaan jabaatee itti fufee jira. Dargaggoota kanaan dura mormii irraa qooda fudhatan dhiyeessaa jechuun loltoonni agaazii jiraattota dirqisiisuu fi hiraarsaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Loltoonni kun ammas mormiin biraa isaan mudachuu mala sodaa jedhuun dargaggoota magaalaa keessaa adamsanii ukkaamsuu fi hidhuu hojii taasifatanii jiran. Dargaggoonni hedduun ajjeechaa fi hidhaa jalaa qe'ee isaanii dhiisanii baqachuudhaaf ammoo dirqamanii jiru. Dargaggoota lubbuu isaaniitiif baqatan kana akka dhiyeessaniif manguddoonni magaalaa Awwadaa hiraarfamaa jiraachuu jiraatan magaalattii tokko dubbatan. Awwadaa keessatti dirqiidhaan ijoollee teessan dhiyeessaa jedhanii abbootii walitti qabanii abbootii bakka baay'ee dararaa jiranii har'aas nama jiru tokko jiraata magaalaa Awwadaa tokko dirqiidhaan mucaa xiqqaa waggaa 21 dirqiin qabanii agaaziin makiinaa gubbatti darbitee kuttee nama kun ganda keessaa ijoollee teessan dhiyeessaa jedhanii dirqaa jiran bakka lubbuun nu dhuftee jirti. Dargaggoonni hedduun magaalaa keessaa baqatanii waan jiraniif abbootiinis haala nama gaddisiisuun loltoota agaaziitiin dararamaa jiraachuu himanii haalli kun bakka hundatti geggeeffamaa jira jedhan. Akkaataa itti ijoollee walitti qabanii mana hidhaa ittiin guutan yaadaa jiran bakka jiraachuu dadhaban nama qaqqabachuu dadhaban ijoollee teessan dhiyeessaa yaani abbootiin ijoollee waan ja'an hin qaban ijoolleen kaan nuti hin dhayinuu jettiin nuti hin dhufnuu jettiin bakka abbootiin ijoollee rakkachaa jiran baay'ee rakkachaa jiran irra guddaan magaalaa keessaa uummata qulleessanii jiranii nama qulleessanii uummata qaqqabuudhaan ijoollee walitti qabanii mana hidhaa guutu jiran amma hanga isaanitti hin gahu. Wayita ammaa kana namoonni hedduun daandii magaalaa gubbaa adamsamanii hidhamaa jiru jedhan. Kana malees qabeenya saamuun itti fufee jira. Kanaaf daldaltoonni hundi hojii isaanii irraa burjaajaa jiran. Har'a ijaaban qabu gaafanii naannoo harkee kan maqaa isaa beeku tokko Umarri Yusuf Qophee jedhamu jira mucaa xiqqaa waan takka keessa jiru. Karaarraa qaban amma yoonis siime dhugaa yoonis siime ganda kana amma bakka irraatii bilbilu jiru kana keessa ta'aniiti ijoollee fidaachuu jiran. Akkasitti amma kun ganda keessa guutanii jiran bakka amma irraatii bilbilu jiru kanaanuu dhokotteetiin fuutatii bilbilu jira. Abbootii fi haadholiin bakka baay'ee rakkachaa jiran ijoollee walitti qabuudhaan. Magaalaa keessa yoonis siime amma nama muraasaa dalagachuu jira. Halkanuu qabeenya zarafu baa'umsaan bakka rakkannee jira jiraachuu danda'ame guutumaan guututti. Wayita garagaraatti rakkoon magaalaa isaanii keessatti geggeeffamaa jiraachuu himanii keessumattuu rakkoon kun kan jabaate erga labsii yeroo muddamaa as akka ta'e himan rakkoolee kana jalaa ba'uuf ammoo falli jiruu qabsoo finiinsuudha jedhan. Akkitti fala harkatu qabsoo eegalamtee itti tana galmaajoo geebicha akkitti fala harkatu rakkoon kun. Guutummaa Oromiyaatti mormii geggeeffamaa jiruun ajjeechaan hammaatee jira. Keessumattuu dhumaatiin ayyaana irreechaa fi mormiin hagayya ja'a seenaa yoomuu hin dagatamne ta'ee jira. Mootummaan humnaan aangoo gubbaa jiru turtii bittaa isaa dheereffachuuf jecha hoomaa waraana biyyattii Oromiyaatti bobbaasuun dararamiinsa daangaa dabartee uummata nagaarraan dhaqqabsiisaa jira. Kana malees waggoota 25f jijjiirama siyaasaa dhugoomsa jecha lammiilee nagaa duuchaa lafarraa fixaa jira. Maqaa misooma ariifachiisaa jedhuun ammoo ummatoota biyyattii hunda burjaajessuu akkasumas sirna dimokiraasii golgaa taasifachuun miidhaa hammeenyaa geggeessaa akka jiru himame.
Magaalaa Dambidolloo fi naannoo isheetti jiraattonni hedduun qabamanii mana hidhaatti guuramaa jiraachuun ibsame. Sarbamiinsa mirga namoomaa jiraattota irratti loltoota agaaziitiin geggeeffamaa jirurraa kan ka'es midhaan yookaan oomisha isaanii walitti qabachuu akka hin dandeenyes dubbatu jiraattonni kun. Gabaasa guutuuf itichaa guddata. Jiraattonni magaalaa Dambidolloo fi naannoo ishee warreen humnoota agaaziin qabamanii bakka hin beekamnetti geeffamanii fi kanneen ukkaanfamanii achi buuteen isaanii wallaalames hedduu akka ta'ani odeeffannoon jiraataa magaalaa Dambidolloo irraa arganne ni mul'isa. Namoonni magaalaa Dambidolloo irraa ganda Addoo, ganda Dullii, ganda Shogoo kan jedhamurraa namoota harkaa fuudhamee ture. Isaaniin qabanii to'annaa jala oolchanii jiru. Isaaniin baay'ee reebicha guddaa irraan gahaa turanii ammoo baay'ee isaanii qilleensarraa fe'aniiru. Gara isaatti fe'an hin baramne amma. Namoonni kun dhugaa tilmaamni isaanii amma namoonni jechuu baadhee nama balamaa oli waan ta'anidha. Namoonni bakki itti hidhanii dhabame baay'ee rakkataa turanii isaanuu. Magaalaa Dambidolloo fi naannoo ishee keessatti milishoota meeshaa waraanaa hidhatanii jiran humnoonni waraanaa kunneen isinitu fedhiidhaan qeerroodhaaf hidhannoo keessan dabarsee kenne jechuudhaan sarbamiinsa guddaa irratti raawwachuu isaanis namni kun himaniiru. Amma namoota baay'ee nama masaaraa kennee namoota maaliif masaaraa kennee masaaraa dhuunfaa keessanii hidhattoota gandaa akkasumas immoo namoota eegumsa irratti bobba'anii turanii kanaan dura masaaraa yeroon isaa fudhatee ture isaanis akkamitti kennitan jedhanii baay'ee isaanii to'annaa jala oolchanii baay'ee rakkisaa turanii amma immoo kaleessaa ilaarraa fe'aniiru. Sababaan isaan hidhamaniif maalifitu utuu isin eessa jirtanii mi'a kana itti kennuu dandeessanii maaf itti kennitan kan jedhamudha irraan kan ka'edha kan isaan qaban turan. Addi bilisummaa uummata Tigraay duuchaan saba Oromoo lafarraa fixu waliin hin jiraannu jechuun dhaadannoo fi mormii isaanii itti fufanii kan jiran ta'us namni kun eeraniiru. Gochaa wayyaaneen raawwachaatti jirtu jiraattota godina Qeellam Wallaggaa rakkoolee hawaas dinagdeef saaxiluu isaas namni kun dabaluun himaniiru. Jiraattonni bakka jiraachuudhumaaf illee baay'ee akka rakkatanii akka baay'ee bakka garee fuuldura isaaniitii baay'ee sodaatanii jiru jiraattonni. Haala amma kana deemaa jiru kanaan waan itti fufu miti uummatii baay'ee hojii ishii hojjetachuu hin dandeenye nagaadhaan bahee karaa isaarra deemuu hin dandeenye baay'ee birri guddaadhaa fi sodaa guddaadhaan mana keessatti taa'uu hin dandeenye baay'ee haala guddaa baay'ee rakkoo keessa jira uummati. Erga labsiin yeroo muddamaa wayyaaneen labsameen asitti namoonni ba'anii galuuf yaaddoo keessa jiraachuu isaanii kan nuuf himani jiraataan magaalaa Dambidolloo kun dargaggoonni wabii dinagdee fi siyaasaa biyyittiidhaas ta'e Oromiyaa mirgi bilisaan jiraachuu isaanii harkaa mulqamuudhaan jireenya bineensa bosonaa kan sodaan guute jiraachuuf dirqamaniiru jedhaniiru. Uummati dhibbatti amma haala amma jiru kanatti keessattuu dargaggooti midhaan faca'ee bakkee jiru waan akka bunaa kana waan adda addaa kana humna dargaggootaatiin kan uummatitti fayyadamu humna dargaggootaatiin ture keessattuu isaan immoo humna dargaggoota kana baay'ee sababa barbaadanii fi hojii hojjechuu hin dandeenye uummatii hojii hojjetatee jiraachuu hin dandeenye kanarratti gareen biyyattii ammoo akka kanatti cuufataadhaan baay'ee haala sodaachisaa keessa jira sodaatanii warri isaanii gidduutti hodhanii erganii hin deddeemu gara magaalaa irraati malee gara baadiyyaa barumsi dhibbatti hin jalqabne. Sirna mooticha Haayile Sillaasee keessatti ambaasaaddara biyyattii kan turan Dr. Amaanu'eel Abrahaam umurii waggaa 103tti du'an addunyaa kanarraa boqotanii seenaa isaanii itti dhiyeenyaan kan beekan barsiisaa seenaa kan ta'an Profeesar Isqeel Gabbisaa dhaloonni har'aa kun isaanirraa waan guddaa barachuu qabaas jedhu guutuu gabaasa kanaatiif itichaa guddata. Ambaasaadder Amaanu'eel dhalatanii kan guddatan lixa Oromiyaa Boojjiitti yommuu ta'an sirnoota darban wayita ilmaan Oromoo barachuun dhiphisaa fi rakkisaa ture keessatti barachuudhaan nama milkaa'an keessaa tokko akka ta'an barsiisaa seenaa Profeesar Isqeel Gabbisaa ragaa ba'u. Biyya Itoophiyaa keessaatii fi nama hiyyeessarraa dhalatee guddatee iddoo guddaa ga'ee uummataaf bu'aa buuse keessaati nama guddaa nama jedhaman keessaati nama tokko turani Amaanu'eel Abrahaam Boojjiitti dhalatanii mootummaa Haayile Sillaasee keessatti iddoo guddaa gahanii amantaa mootichaa argatanii iddoo gurguddaarra nama hojjetanii dippiloomaasii ta'anii ministeera ta'anii nama biyya Itoophiyaa kanaaf baay'ee hojjetan nama guddaa. Ambaasaadder Amaanu'eel umurii isaanii jiraatan keessatti siyaasaan qofa osoo hin taane gama amantaa kiristaanaan illee ardii Afrikaa irraa warra Luuteraan keessatti pirezidaantii isaan jalqabaa ta'uun nama tajaajilaa turanii fi waan guddaa gumaachan ta'us Profeesar Isqeel dabaluun himaniiru. Karaa waldaa kiristaanaa immoo waldaa
Makkaana Yesuus irratti pireezidantii ta'anii utuudhuma ministeera ta'anii jiranii yeroo dheeraaf kan hojjetanidha. Waldaa Lutheran World Federation jedhan irratti warra Afrikaa keessaati pireezidantii ta'e keessaati nama hangafa turanii nama guddaatu darbe Emmanuel Abraham nama yaadannoo guddaa isaanii yaadachuudha. Hiriyaa kosa xinnaanaan jedhu turanillee kanaaf nama guddaa jedhama biyya sana keessa nama tokko turanii nama dhugaa turanii nama amantii turanii nama hojii turanii nama beekumsaa turanii Emmanuel Abraham nama guddaa ture garuu gaa uummata umurii dheeraa jiraatan. Ambaasaadder Amaanu'eel bara jireenya isaanii saba Oromoof maal buusani kan jedhuu fi sochii warraaqsa saba Oromoo bara kanaa'oo akkamitti ilaalu kan jedhuuf Piroofeesar Hisqeel akkas jedhu. Nugusa kana wajjin bara Xaaliyaanii biyya Ingilizii turre biyya Ingilizii sanatti hammam akka inni rakkateen namichi kun biyyaafan hojjedha jedhee lafanni itti na waammateetti nan hojjedha jedhee tanin waadaa galee kanaafan hojjetaa ture malee ani nama siyaasaa miti jedhu turan yeroo baay'ee yeroo dubbatanii maal bu'aa buusan kan jedhu Xaaliyaaniin bahee jalqaba irratti ministeera barnoota Haile Sillaaseen gaafa shummatu namoonni mootummaa Haile Sillaasee keessa jiran namicha kana nuyi hin beennu lafanni dhufeesaas hin beennu kanaatiin fudhannu jennaan isin eessa turtan eessatti beektu isaanatu beekaa yoo barbaadan ministeera jedhaa yoo barbaadan ministeera aanaa jedhaa yoo barbaadan waannaa direektar jedhaa ministeerri anadha kana jalatti hojjetu garuu isadha jedhee obbo Abaareeles yeroo dubbatanii bara sanaa waannaa direektar ta'ee akka kanatti hojjettee beeku jedhanii Xaaliyaanii booddee mana barumsaa ijaaruu irratti naannoo Itoophiyaa kana keessatti mana barumsaa ijaaruu irratti bu'aa guddaadha godhan mana barumsaa baay'ee ijaarsisanii namoonni har'a baratanii iddoo tokko gahanii mootummaa Haile Sillaasee gara dhumaa mana dargii keessattis kan barachuudhaaf danda'an karaa sana Emmanuel Abraham gumaacha guddaa godhaniiru karaa Makkaana Yesuus mana barumsaa Makkaana Yesuusiis kana waldaa Makkaana Yesuusii pireezidantiis ta'anii waldaan Makkaana Yesuusii kun karaa barnootaa mana barnootaa baay'ee bal'isuudhaan mana fayyaa eeguu kana bal'isuudhaan hojii gurguddaadha hojjetanii bu'aa isaan buusanii karaa siyaasaa utuu hin ta'in bu'aa isaan buusan karaa nama dubbadhe kallattii kanaanititi bu'aa gurguddaa biyyaa buusaniiru jedheetanii yaadan. Dhuma irrattis Piroofeesar Hisqeeliin dhaloonni har'aa manguddoo umurii waggaa dheeraa jiraachuun addunyaa kanarraa darbanirraa maal baratu isa jedhuufis ilmi namaa dhugaan dhalate waan ta'eef dhugaaf jiraachuu akka qabu waan hundumtuu ni danda'ama jedhu barsiisanii nama darbanidha. Anaaf immoo maalummaa koo fi milkaa'ina koo har'aaf nama fakkeenya naaf ta'anidha jechuunis dubbataniiru. Iddoo fagoodhaa fi ka'anii dadhabbii meeqaan baratanii gaafa iddoo sana gahan immoo waan baratan sana keessatti beekumsa guddaa nama argatanii karaa beekumsa isaanii digriillee yoon arganne ta'ee karaa beekumsa isaanii karaa afaan Ingilizii kana baranii kitaaba dubbisanii bu'aa barachuu irratti kan akka Amaanu'eel hin jiru. Nama baay'ee beekumsa biyya lafaa kanallee sadarkaa guddaatti kan baratanidha Amaanu'eel. Achii ka'anii immoo lafti isaan irratti hojjetin hin jiru. Yeroo tokko kaabinee waan jedhan jira. Kaabinee shuum jedhanii gorsa Haile Sillaasee isa hangafa turan. Achii ka'anii iddoo sana gahanii ga'uudhaafi kuni dhaloota haaraadhaaf kan inni ta'u yoo irratti hojjettan dhalootni haaraan waa hojjettan lafti isin gahuu dandeessan dhowwaa kan qabu hin jiru jechuudha ergaan tokko kan hin dabarsu. Kana malees immoo nama dhugaa turan. Mootummaa Haile Sillaasee keessatti namni dhuunfaa mataa isaatii fi baay'eedha saammachuudhatti ture. Kana keessaa hin qabanii gaafa dargiin ministeerota Haile Sillaasee sassaabee rashane isaaniin keessaa baase. Namichi kun nama qulqulluudha homaa hin hojjenne jedhe. Kanaaf nama qulqulluu nama dhugaa nama maqaa isaaniitiif of eeggatanidha. Kanaafi karaa lamaan kana irratti jabaatanii waa hojjetanii waan keessaa hafan hin jiru. Lammata immoo karaa dhugaa irra deemuun karaa haqa qabu irratti deemuun seenaadhaaf gaariidha. Nama seena qabeessadha Emmanuel Abraham. Jireenyi isaanii guutummaan jireenya ergaa namaa qabudha. Ergaan isaas immoo jabaatanii hojjennaan lafa gahuudhaaf fedhan waan irraa hanqatan hin qabu kan jedhudha. Ambaasaadder Amaanu'eel Abrahaam magaalaa Finfinnee keessatti kan boqotan yommuu ta'an bara jireenya isaaniittis abbaa ijoollee 4 akka turan Piroofeesar Hisqeel Gabbisaa himaniiru. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055
United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Austraaliyaa 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. namoonni fedhiidhaan ba'an jiran walgahii fedhii waan hin qabnee fi humnaan baasaa jirani. Dargaggoon kun immoo karaa baadiyyaa ture magaalaa keessa seenaa gara magaalaatti maalitti itti dhufani. Walgahii guddaa uummanni ta'aa jira. Isa itti dhufnaan waan biraan taane rukutanii ajjeesani. Isaan kun waan balleessine nama sirriitti nama gaarii. Isaan irra dabree immoo uummata yoo xiqqaate gara nama 200 kan hidhamee jiru. Magaalaa Doonii gubbaarratti yeroo ammaa namoota 200 keessaa halkan edaa konkolaataa lamaan fudhatanii deemanii halkan sa'a 7tti sanirraa kanaaf isaan tana buuteen isaanii hin beekamu. Bakki beekamu boosan geeffame hin beekamu halkan wal qixxeedha kan fudhatanii deemanii namoota gara 200 magaalaa Doonii irratti hidhamee konkolaataa lamaan haga barbaadan fe'anii oofanii jedhanii garri isaan bu'an hin beekamu jechuudha amma. Tarkaanfii ajjeechaa kanaan alattis namoonni biroo haala wal fakkaatuun reebamanii garmalee miidhamuu isaanii namni kun himan. Achuma aanaa Boosaatti ganda Collee Qilxuu jedhamutti ammoo dargaggoonni hedduun ukkaanfamanii achi buuteen isaanii wallaalamee jira. Magaalaa Boofaa jedhamuttis hoomaa waraana biyyattii dirqamaan akka namoonni walga'iitti hirmaatanii mootummicha faarsan dirqisiisaa jiru jedhan. Wayita ammaa kana loltoonni kun yakka ofii isaaniitti dalagan jiraatota irratti erkisaa jiru kan jedhan namni kun kanaaf haalli jiru dararaa guddaadha. Aanaa Boosattee ganda Collee Qilxuu jedhamtu irratti immoo dargaggoota 8 halkan kaleechaa fudhatanii jiran halkan walakkaatti namanii bakka isaan rafanitti qabanii deemanii tana buuteen hin beekamu. Haaluma sanii ganda Boofaa jedhamtu irratti immoo nama humnaan jechuudha walgahii guddaa ba'a jedhanii uummata dabarsanii reebanii haga barbaadan dhaananii magaalaa Boofaa irratti uummata guddaa egaa baasanii booda mootummaa dhiifama gaafadhaadha gocha waajjira gubateef loltoota isaanii kan dhumanii daandii cufameef dogoggorree balleessan keenyadhaatu mootummaa dhiifama gaafadhaadhaanii viidiyoodhaan waraabaa jiranii uummanni magaalaa Boofaa tokkitti mana jiru yeroo ammaatitti jechuudha badee bosonatti baqatee jira. Sooruu sabasabachuu hin dandeenye dirree waraanaa fakkaatti aanaan Boosatti walumaa galatti rakkoo kana hin jedhamne keessa jirti jechuudha Boosuma. Akka namni kun jedhanitti yeroon ammaa kun waqtii qotee bultoonni oomisha isaanii walitti qabatan ture. Haa ta'u malee mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru labsii yeroo muddamaa labsachuun jiraattota bahaa gala dhoorgaa jira. Sababa kanaaf qotee bultoonni hundi oomisha isaanii walitti qabachuu dadhabanii jiru jedhan. Waliigalatti aanaan isaanii guutumatti raayyaa ittisa biyyaatiin dhuunfatamtee jiraachuullee namni kun himan. Haalli waliigala jiru aanaa Boosaatti irratti baay'ee garuu Oromiyaa guutuu rakkoo irra akka jirtu beekna keenya adda ta'e wanni adda isa godhu yoo jiraate lola fulbaana 25-26 uummata magaalaa Boofaatii fi uummata magaalaa Doonii lamaa walii tumsanii loltoota mootummaa kanaati walitti bu'aa fulbaana 25-26 lola tureen loltoonni isaanii baay'eetu wareegaman. Kanaaf wanni isaan magaalaa Boofaaf Doonii gubbaarratti xiyyeeffatanii jarmalee miidhaa jiraniif jechuudha. Magaalaa Awwadaatti loltoonni agaazii ijoollee keessan dhiheessaa jechuun jiraattota hiraarsaa jiraachuun himame bal'ina oduu kanaatiif Ismaan Ukkume. Magaalaa Awwadaatti rakkooleen uummata mudataa jiru haalaan jabaatee itti fufee jira. Dargaggoota kanaan dura mormii irraa qooda fudhatan dhiyeessaa jechuun loltoonni agaazii jiraattota dirqisiisuu fi hiraarsaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Loltoonni kun ammas mormiin biraa isaan mudachuu mala sodaa jedhuun dargaggoota magaalaa keessaa adamsanii ukkaamsuu fi hidhuu hojii taasifatanii jiran. Dargaggoonni hedduun ajjeechaa fi hidhaa jalaa qe'ee isaanii dhiisanii baqachuudhaaf ammoo dirqamanii jiru.
Dargaggoota lubbuu isaaniitiif baqatan kana akka dhiyeessaniif manguddoonni magaalaa Awwadaa hiraarfamaa jiraachuu jiraataan magaalattii tokko dubbatan. Awwadaa keessatti dirqiidhaan ijoollee teessan dhiyeessaa yaanii abbootii walitti qabanii abbootii bakka baay'ee dararaa jiranii har'aas nama jiru tokko jiraata magaalaa Awwadaa tokko dirqiidhaan mucaa xiqqaa waggaa 21 dirqiin qabanii agaaziin makiinaa gubbatti darbitee kuttee nama kun ganda keessaa ijoollee teessan dhiyeessaa yaanii dirqaa jiran bakka lubbuun nu dhuftee jirti. Dargaggoonni hedduun magaalaa keessaa baqatanii waan jiraniif abbootiinis haala nama gaddisiisuun loltoota agaaziitiin dararamaa jiraachuu himanii haalli kun bakka hundatti geggeeffamaa jira jedhan. Akkaataa itti ijoollee walitti qabanii mana hidhaa ittiin guutan yaadaa jiran bakka jiraachuu dadhaban nama qaqqabachuu dadhaban ijoollee teessan dhiyeessaa yaanii abbootiin ijoollee waan ja'an hin qaban ijoolleen kaan nuti hin dhayinuu jettiin nuti hin dhufnuu jettiin bakka abbootiin ijoollee rakkachaa jiran baay'ee rakkachaa jiran irra guddaan magaalaa keessaa uummata qullisanii jiranii nama qullisanii uummata qaqqabuudhaan ijoollee walitti qabanii mana hidhaa guutu jiran amma hanga isaan ittiin gahu. Wayita ammaa kana namoonni hedduun daandii magaalaa gubbaa adamsamanii hidhamaa jiru jedhan kana malees qabeenya saamuun itti fufee jira. Kanaaf daldaltoonni hundi hojii isaanii irraa burjaajayaa jiran. Har'a ijaaban qabu gaafanii naannoo harke kanii maqaa isaa beeku tokko Umarri Yusuf Qophee jedhamu jira mucaa xiqqaa waan takka keessa hin jirre karaarraa qaban amma yoonis dhugaa yoonis ganda kana amma bakka irraatii bilbilu jiru kana keessa ta'aniiti ijoollee fidaachuu jiran akkasitti amma kun ganda keessa guutanii jiran bakka amma irraatii bilbilu jiru kanaanuu dhokotee fuutatii bilbilu jira abbootii fi haadholiin bakka baay'ee rakkachaa jiran ijoollee walitti qabuudhaan magaalaa keessa yoonis amma nama muraasaa dalagachuu jira halkanuu qabeenya zarafu baa'umsaan bakka rakkannee jira jiraachuu danda'ame guutumaan guututti. Wayita garagaraatti rakkoon magaalaa isaanii keessatti geggeeffamaa jiraachuu himanii keessumattuu rakkoon kun kan jabaate erga labsii yeroo muddamaa as akka ta'e himan rakkoolee kana jalaa ba'uuf ammoo falli jiru qabsoo finiinsuudha jedhan. Akkitti fala harkatu qabsoo eegalamtee itti tana galmaajoo geedicha akkitti fala harkatu rakkoon kun. Guutummaa Oromiyaatti mormii geggeeffamaa jiruun ajjeechaan hammaatee jira. Keessumattuu dhumaatiin ayyaana irreechaa fi mormiin hagayya ja'a seenaa yoomuu hin dagatamne ta'ee jira. Mootummaan humnaan aangoo gubbaa jiru turtii bittaa isaa dheereffachuuf jecha hoomaa waraana biyyattii Oromiyaatti bobbaasuun dararamiinsa daangaa dabartee uummata nagaarraan dhaqqabsiisaa jira. Kana malees waggoota 25f jijjiirama siyaasaa dhugoomsa jecha lammiilee nagaa duuchaa lafarraa fixaa jira. Maqaa misooma ariifachiisaa jedhuun ammoo ummatoota biyyattii hunda burjaajessu akkasumas sirna dimokiraasii golgaa taasifachuun miidhaa hammeenyaa geggeessaa akka jiru himame. Magaalaa Dambidolloo fi naannoo isheetti jiraattonni hedduun qabamanii mana hidhaatti guuramaa jiraachuun ibsame. Sarbamiinsa mirga namoomaa jiraattota irratti loltoota agaaziitiin geggeeffamaa jirurraa kan ka'es midhaan yookaan oomisha isaanii walitti qabachuu akka hin dandeenyes dubbatu jiraattonni kun gabaasa guutuuf itichaa guddata. Jiraattonni magaalaa Dambidolloo fi naannoo ishee warreen humnoota agaaziin qabamanii bakka hin beekamnetti geeffamanii fi kanneen ukkaanfamanii achi buuteen isaanii wallaalames hedduu akka ta'ani odeeffannoon jiraataa magaalaa Dambidolloo irraa arganne ni mul'isa. Namoonni magaalaa Dambidolloo irraa ganda Addoo, ganda Dullii, ganda Shogoo kan jedhamurraa namoota karaa harkaa fuudhamee ture. Isaaniin qabanii to'annaa jala oolchanii jiru. Isaaniin baay'ee reebicha guddaa irraan gahaa turan. Ammoo baay'ee isaanii qalleessarraa fe'aniiru. Gara isaatti fe'an hin baramne amma. Namoonni kun dhugaa tilmaamni isaanii amma namoonni jechuu baadhee nama balamaa oli waan ta'anidha. Namoonni bakki itti hidhanii hidhamame baay'ee rakkataa turanii isaanuu. Magaalaa Dambidolloo fi naannoo ishee keessatti milishoota meeshaa waraanaa hidhatanii jiran humnoonni waraanaa kunneen isinitu fedhiidhaan qeerroodhaaf hidhannoo keessan dabarsee kenne jechuudhaan sarbamiinsa guddaa irratti raawwachuu isaanis namni kun himaniiru. Amma namoota baay'ee nama masaaraa kennee namoota maaliif masaaraa kennee masaaraa dhuunfaa keessanii hidhattoota gandaa akkasumas immoo namoota eegumsa irratti bobba'anii turanii kanaan dura masaaraa yeroon isaa fudhatee ture isaanis akkamitti kennitan jedhanii baay'ee isaanii to'annaa jala oolchanii baay'ee rakkisaa turanii ammoo kaleessaa bilaarraa fe'aniiru. Sababaan isaan hidhamaniif maalifitu utuu isin eessa jirtanii mi'a kanatti kennuu dandeessanii maaf itti kennitan kan jedhamudha irraan kan ka'edha kan isaan qaban turan. Addi bilisummaa uummata Tigraay duuchaan saba Oromoo lafarraa fixu waliin hin jiraannu jechuun dhaadannoo fi mormii isaanii itti fufanii kan jiran ta'us namni kun eeraniiru. Gochaa wayyaaneen raawwachaatti jirtu jiraattota godina Qeellam Wallaggaa rakkoolee hawaas dinagdeef saaxiluu isaas namni kun dabaluun himaniiru.
jiraattonni bakka jiraachuudhumaaf illee baay'ee akka rakkatanii akka baay'ee bakka garee fuunda isaaniitii baay'ee sodaatanii jiru jiraattonni. Haala amma kana deemaa jiru kanaan waan itti fufu miti uummatni baay'ee hojii ishii hojjetachuu hin dandeenye nagaadhaan bahee karaa isaarra deemuu hin dandeenye baay'ee birri guddaadhaa fi sodaa guddaadhaan mana keessa taa'uu hin dandeenye baay'ee haala guddaa baay'ee rakkoo keessa jira uummati. Erga labsiin yeroo muddamaa wayyaaneen labsameen asitti namoonni ba'anii galuuf yaaddoo keessa jiraachuu isaanii kan nuuf himani jiraataan magaalaa Dambidolloo kun dargaggoonni wabii dinagdee fi siyaasaa biyyittiidhaas ta'e Oromiyaa mirgi bilisaan jiraachuu isaanii harkaa molqamuudhaan jireenya bineensa bosonaa kan sodaan guute jiraachuuf dirqamaniiru jedhaniiru. Uummati dhibbaa haala amma jiru kanatti keessattuu dargaggooti midhaan faca'ee bakkee jiru waan akka bunaa kanaa waan adda addaa kana humna dargaggootaatiin kan uummati itti fayyadamu humna dargaggootaatiin ture keessattuu isaan immoo humna dargaggoota kana baay'ee saaba barbaadanii fi hojii hojjechuu hin dandeenye uummati hojii hojjetatee jiraachuu hin dandeenye kanarratti gareen biyyattii ammoo akka kanatti itti fufataan baay'ee haala sodaachisaa keessa jira sodaatan warri isaanii gidduu ta'anii erganii hin deddeemu gara magaalaa irraas malee gara baadiyyaa Sirna mooticha Haayile Sillaasee keessatti ambaasaaddara biyyattii kan turan Dr. Amaanu'eel Abrahaam umurii waggaa 103 du'an addunyaa kanarraa boqotanii seenaa isaanii itti dhiyeenyaan kan beekan barsiisaa seenaa kata'an Profeesar Isqeel Gabbisaa dhaloonni har'aa kun isaanirraa waan guddaa barachuu qabaas jedhu guutuu gabaasa kanaatiif itichaa guddata. Ambaasaadder Amaanu'eel dhalatanii kan guddatan lixa Oromiyaa Boojjiitti yommuu ta'an sirnoota darban wayita ilmaan Oromoo barachuun dhiphisaa fi rakkisaa ture keessatti barachuudhaan nama milkaa'an keessaa tokko akka ta'an barsiisaa seenaa Profeesar Isqeel Gabbisaa ragaa ba'u. Biyya Itoophiyaa keessaatii fi nama hiyyeessarraa dhalatee guddatee iddoo guddaa ga'ee uummataaf bu'aa buuse keessaati nama guddaa nama jedhaman keessaati nama tokko turani Amaanu'eel Abrahaam Boojjiitti dhalatanii mootummaa Haayile Sillaasee keessatti iddoo guddaa gahanii amantaa mootichaa argatanii iddoo gurguddaarra nama hojjetanii dippiloomaasii ta'anii ministeera ta'anii nama biyya Itoophiyaa kanaaf baay'ee hojjetan nama guddaa. Ambaasaadder Amaanu'eel umurii isaanii jiraatan keessatti siyaasaan qofa osoo hin taane gama amantaa kiristaanaan illee ardii Afrikaa irraa warra Luuteraan keessatti pirezidaantii isaan jalqabaa ta'uun nama tajaajilaa turanii fi waan guddaa gumaachan ta'us Profeesar Isqeel dabaluun himaniiru. Karaa waldaa kiristaanaa immoo waldaa Makkaana Yesuus irratti pirezidantii ta'anii utuudhuma ministeera ta'anii jiranii yeroo dheeraaf kan hojjetanidha. Waldaa Lutheran World Federation jedhan irratti warra Afrikaa keessaati pirezidantii ta'e keessaati nama hangafa turanii nama guddaatu darbe Amaanu'eel Abrahaam nama yaadannoo guddaa kanaan yaadadhudha. Hiriyaakoo xinnaan jedhu turan illee kanaaf nama guddaa jedhama biyya sana keessaa nama tokko turanii nama dhugaa turanii nama amantii turanii nama hojii turanii nama beekumsaa turanii Amaanu'eel Abrahaam nama guddaa ture. Garuugaa uummata umurii dheeraa jiraatan. Ambaasaadder Amaanu'eel bara jireenya isaanii saba Oromoof maal buusani kan jedhuu fi sochii warraaqsa saba Oromoo bara kanaa'oo akkamitti ilaalu kan jedhuuf Profeesar Isqeel akkas jedhu. Nugusa kana wajjin bara Xaaliyaanii biyya Ingilizii turre biyya Ingilizii sanatti hamma bakka inni rakkateen namichi kun biyyaafan hojjedha jedhee lafannitti na waammateetti nan hojjedha jedhee tanin waadaa galee kanaafan hojjetaa ture malee ani nama siyaasaa miti jedhu turan yeroo baay'ee yeroo dubbatanii maal bu'aa buusan kan jedhu Xaaliyaaniin bahee jalqaba irratti ministeera barnootaa Haayile Sillaaseen gaafa shummatu namoonni mootummaa Haayile Sillaasee keessa jiran namicha kana nuyi hin beennu lafanni dhufee isaas hin beennu kanaatiin fudhannu jennaani isin eessa turtan eessatti beektu isaanatu beekaa yoo barbaaddan ministeera jedhaa yoo barbaaddan ministeera aanaa jedhaa yoo barbaaddan waannaa direektar jedhaa ministeerri anadha kana jalatti hojjetu garuu isadha jedhee obbo Abaareelis yeroo dubbatanii bara sanaa waannaa direektar ta'ee akka kanatti hojjettee beeku jedhanii Xaaliyaanii booddee mana barumsaa ijaaruu irratti naannoo Itoophiyaa kana keessatti mana barumsaa ijaaruu irratti bu'aa guddaadha godhan mana barumsaa baay'ee ijaarsisanii namoonni har'a baratanii iddoo tokko gahanii mootummaa Haayile Sillaasee gara dhumaa mana dargii keessattis kan barachuudhaaf danda'an karaa sana Amaanu'eel Abrahaam gumaacha guddaa godhaniiru karaa Makkaana Yesuus mana barumsaa Makkaana Yesuusiis waldaa Makkaana Yesuusii pirezidantiis ta'anii waldaan Makkaana Yesuusii kun karaa barnootaa mana barnootaa baay'ee babal'isee
bal'isuudhaan mana fayyaa eeguu kana bal'isuudhaan hojii gurguddaadha hojjetanii bu'aa isaan buusan karaa siyaasaa utuu hin ta'in bu'aa isaan buusan karaa nama dubbadhe kallattii kanaanititi bu'aa gurguddaa biyyaa buusaniiru jedheetanii yaadan. Dhuma irrattis Piroofeesar Isqeeliin dhaloonni har'aa manguddoo umurii waggaa dheeraa jiraachuun addunyaa kanarraa darbanirraa maal baratu isa jedhuufis ilmi namaa dhugaan dhalate waan ta'eef dhugaaf jiraachuu akka qabu waan hundumtuu. Achitti ajjeefaman ijoolleen kaleessa waan sadi kaleessa hajjala eeggatanii eeggataniiti ijoolleen kun. Gara jabeeyyiin raayyaan ittisa biyyaa kun haala nama gaddisiisuun dargaggoota abdii biyyattii ta'an kana erga ajjeesanii booda maqaa hin jirre itti moggaasanii jiru jedhan. Akkasumas akka jiraattonni dargaggoota isaanii kana hin awwaalanne loltoonni kun danqaa itti ta'ullee dubbatan. Kaleessa akka awwaalle dhoowwaniiti reeffa tokkorraa lubbuun keessaa hin baane odoo lubbuudhaan iyyaa jiruuti yookaan na keessaa fixaa odoo jechaa jiruuti isaan kaasuu dhiisanii achumatti uummata irratti waamanii uummata dabaddabaati reebaa deebisanii walgahii taa'atii shiftaa qabne kunoo shiftaa qabne ajjeefnee jedhanii uummata walitti qabaa turanii kun kaleessa awwaalli isaanii har'anatti fakkaate. Loltoonni kun haala gaddisiisaa ta'een tarkaanfii ajjeechaa kana erga raawwatanii booda jiraattonni hundi garaan isaanii hammaatee jira. Kana malees sirna awwaalchaa guyyaa har'aa raawwatame irrattis jiraattonni loltoota kanaan reebamuu namni kun akkasitti ibsan. Jiraattonni uummanni walitti qabaniiti kan isaan sodaachisuudhaan kunoo qabnee ajjeefne irraa kun warra shiftoota jedhaniiti kana keessatti amma uummata fireebuudhaan humna dabalatanii humna waraanaa dabalatanii achitti sodaachisuudhaan uummanni maal jedha uummanni waan jedhu maal tira ijoolleen kun obboleessi isaatu baqateeti awwaala irra noollee gara biraa waliin godhachuutti mucaa dhiyeetu. Itti dabaluun akka isaan himanitti hoomaan waraana biyyattii guutummaa aanaa ejereetti bobbaafaman kun wayita ammaa jiraattota ba'aa gala dhoorgaa jira. Kanaan alatti ammoo ukkaamsaa fi hidhaan haala adda ta'een uummata mudataa jiraachuu himan. Naannoo sana gaama uummanni sochoo karaa gabba'u dhabaa jira mana irratti akka gadi hin baane eegaa jiru. Minaanuma keessa illee ittisanii ijoolleen akka isa sochoone garaagaratti yoo sochoosan ijoollee qabanii gareedhaatti geessudha. Ijoolleen immoo harka hin kennu gaafa jedhan kun ammoo ijoolleen kun ijoollee gara poolisii lamaa buruqsanii ijoollee lama poolisii lama harka cabsan uleen waan harka hin kennu dhuganii kan isaan ofirratti dabaddabaa turani kanatti tarkaanfii ajjeechaa irratti fudhatan isaanii baay'ee rakkisaadha baay'ee ulfaata. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii aanaa Leemmoo Bilbiloo ganda Laaganaa Kullaa Jabbii jedhamu keessaa namoonni 9 loltoota agaaziitiin ukkaanfamuu isaanii jiraattonni dubbatan. Ganda Saamiraa Kolbaa jedhamu keessattis namoonni 30 yoo hidhaman loltoonni agaazii ammas namoota nagaa qabanii hidhuuf barbaadaa akka jiran simamee jira. Oduma wal qabateen achuma godina Arsii aanaa Shirkaa keessatti miidhaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru ammas itti fufee jira. Akka jiraattonni himanitti keessumattuu erga mormiin jabaan achitti geggeeffame kaasee namoota hidhuu fi ukkaamsuun kan duraa caalaa jabaatee jira. Magaalaa Saddiiqaa keessattis rakkoon kun itti fufee jira jedhan. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru akka odeeffannoon hin baaneef jecha neetworkii balleessuudhaan miidhaa gara jabeenyaa jiraattota irratti raawwataa jira. Sirni bulchiinsa hammeenyaa kun turtii aangoo isaa dheereffachuuf jecha asiif achi wixxisaa akka jirullee jiraattonni dubbatan. Haa ta'u malee kufaatii irraa ka isa oolchuu akka hin taane himanii sirna kanaa hundeedhaan qaarisuuf mormiin jabaan geggeeffamuu qaba jedhan. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Ba'aa aanaa Boosat magaalaa Addoonii keessattis namni tokko loltoota agaaziitiin ajjeefamuun himame. Ammas Usmaan Hukkumeetu dabalata qaba. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru yeroo gara yerootti itti fufee jira. Loltoonni agaazii namoota nagaa rasaasaan rukutanii ajjeesuun hanqatee haala nama gaddisiisuun uleedhaan reebanii ajjeesaa jiran. Gochaan suukaneessaa kun kan itti raawwatame godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaat magaalaa Addooniitti akka ta'e jiraattonni dubbatan. Dargaggoo Abbittii Dachaasaa dilbata darbee kana gara jabeeyyii loltootaan reebamee ajjeefamuu kan himan jiraataa aanaa Boosaat. Akka namni kun jedhanitti loltoonni agaazii dirqaman jiraattota magaalaa Addoonii walitti qabanii walgahii geggeessaa osoo jiranii dargaggoon kun baadiyyaa irraa gara magaalaa dhufee ture. Haa ta'u malee ka isa mudatee reebicha gaddisiisaa loltoota kanaa yoo ta'u reebicha irraa dandamachuu dadhabuun lubbuun darbee jira jedhan. Dilbata dabre magaalaa Addoonii aanaa Boosat irratti magaalaa Addoonii irratti nama Abbittii Dachaasaa Buttaa jedhamu shimalaan dabaddabanii ajjeesanii loltoota federaalatti walgahii guddaa ba'a jedhanii uummata mana barumsaa keessatti baasaa jiran. Ajajaan isaanii walgahii guddaa irra jira. Saraayitiin katamaa keessa deemee immoo mucaa kana namuma itti dhufan dabaddabaa jiran akka carraatti dhufanii shimalaan kalee kana dhaanii ajjeesan jechuudha. Yoo uummanni walgahii irra gara biraatiin magaalota keessatti uleen dabaddabanii deemu. Dargaggoon hegeree biyyattii ture kun yakka tokko malee haala nama gaddisiisuun reebamee erga ajjeefamee booda
Namoonni 200 ol ta'anis hidhamanii jiru jedhan. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an abdii fiixeeti. Lixa Oromiyaa daangaa Wallagga Bahaaf Wallaggaa Lixaa naannoo Laga Didheessaatti tarkaanfii haleellaa loltoota mootummaa wayyaanee irratti fudhatameen loltoonni 4 ajjeefamuun himame. Lakkoofsi loltoota wayyaanee keessaa bahuudhaan qabsoo sabaatti makamaa jiranis guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa jiraachuun himamaatti jira. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Jiraataan lixa Oromiyaa magaalaa Gimbii irraa dubbisne akka jiranitti erga labsii yeroo muddamaa mootummaa wayyaanee baasuudhaan hojiitti seenameedhaan asitti ilmaan Oromoo kutaalee garaagaraa keessa jiraatan irratti sarbaminsi mirga namoomaa guddaan dhaqqabaatti akka jiru dubbatanii. Gochaan garaa jabeenyummaa mootummaa abbaa irree kanaan qeerroo ka'umsa sochii warraaqsa saba Oromoo ta'an irratti gaggeeffamaa jiru immoo erga labsiin kun bahe caalaattiyyuu akka ajjeefamanii hidhamanii fi manneen jireenyaa isaanii gadi lakkisuudhaan jireenya baqaadhaaf saaxilamaniif sababa guddaa akka ta'ee jirus odeeffannoon Oromiyaarraa arganne ni mul'isu. Erga gaaffiin saba Oromoo karaa nagaan gaafachaatti jiran deebiin isaa rasaasa ta'een asitti sabni Oromoos kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti waan qabuun diina ofirraa deebisuu eegalee jira. Odeeffannoon jiraataa magaalaa Gimbiirraa arganne haleellaan ajjeechaa kun eenyuun akka raawwatame ifatti beekamuu baatus humnoonni waraana wayyaanee 4 naannoo Laga Didheessaatti ajjeefamuu isaanii dubbatu. Guyyaa makaleessaa sana sa'aatii 10 irratti jechuudha naannoo bishaan Didheessaa jedhamu lixa Wallaggaa gidduu jiru kana irratti humnoota jara kanaan balaaleffatanii tarkaanfiin kun irratti fudhatame du'uun jara kanaa muqqabatamaatti ragaamaan kan jirudha jechuudha. Battala yeroo sanatti nami 2 du'anii turanii isa booda garuu nami 2 kan itti dabalamanidha wanti kun ifa ta'e. Namni kun dabaluun akka himanitti loltoonni wayyaanee warreen da'oo ta'uufiidhaan umurii bulchiinsa mootummaa kufee eegaatti jiranis diigamaatti jiru. Kun immoo waan ilmaan Oromoo osoo itti aggaamanii wareegaman bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu keessattis shoora olaanaa qabas jedhaniiru. Warri fincilanii meeshaa mootummaa baatanii jiranis kan keessaa ba'aa jiran yoo ammoo gatiisaa wal-dhabdeen gidduu isaanii kan jirudha kan hubatamaa jiru. Lammata immoo uummati didaa jira bittaa humnaati waan ta'eef bittaa meeshaati waan ta'eef akka kana uummati didee ammayyuu taanaan sagalee isaa calliseeruma isaan ilaalaa kan jirudha naannoo wanti kun hubatamaa jiru. Amma isaanaan warri hidhannaa qabatanii jiranii daandii ittiin miliqanii gosa dhalanii uummata isaa bukkee goranii jara kana ofirraa kaasuudhaaf irratti qabsaa'an irra jiru baay'een ammayyuu kan itti qophaa'aa jiran baay'inaan jirudha. Torbeema kana keessa magaalaa Gimbii loltoota wayyaanee buufatanii jiran keessaa ilmaan Oromoo 40 meeshaa guutuu waliin miliquu isaanis isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeree ganda hiddii keessatti guyyaa kaleessaa dargaggooti Oromoo 2 ajjeefamanii sirna awwaalcha dargaggoota kanaa har'a raawwate irrattis namoota baay'eetu hidhattootaan reebamee jedhu jiraattonni. Godina Arsii aanaa Leemuuf Bilbiloo fi aanaa Shirkaa dabalatee magaalaa Saddiiqaa keessattis hidhaa fi ukkaamsaan itti fufee jiraa jedhu jiraattonni. Usmaan Ukkumee gabaasa qaba. Jiraataan aanaa Ejeree akka himanitti guyyaa kaleessaa ganda hiddii jedhamutti dargaggoonni 2 raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu dubbatan. Dargaggoonni kun Hirphaa Diriirsaa fi Masqaluu Haayiluu yoo ta'an raayyaan ittisa biyyaa mana isaan keessa jiraatan itti marsuun tarkaanfii ajjeechaa kana kan irratti raawwatan. Nama 2 maqaan inni tokkichi Hirphaa Diriirsaa inni tokko immoo Masqaluu Haayiluu jedhama. Shawaa Lixaa aanaa Ejeree ganda hiddii jedhamtu keessatti